Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Birmaduu Miidiyaa oduu har'aaf qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra. Oduu keenya irraas kan isiniif dhiyeessu ani Taliilee Roobaati. Jalqaba irratti matoota oduu keenyaan isinitti hima. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti hidhattoonni Amaaraa Faannoo jedhaman ilmaan Oromoo irratti haleellaa raawwachaa jiraachuun gabaafame. Haleellaa guyyaa sadaffaaf geggeeffamaa jiru kanaan ajjechaan kan raawwate yommuu ta'u, kaan madaa'anii gariin humna finxaaleeyyii kanaan ukkaanfamaniiru. Dhaabbanni mirga namaaf falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa fayyadamee mormitoota isaa ukkaamsaa jira jechuudhaan qeeqe. Dhaabbanni kun mootummaan Itoophiyaa tooftaa mootota durii kana fayyadamee mirga namoomaa sarbaa kan jiru kana akka dhaabu gaafateera. Yeroo labsii muddamaa kanatti namoonni mootummaa morman hedduu fi gaazexeessitoonni hidhamanii jiraachuus heereera. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa hooggantootaa fi miseensota Al-Shabaab 41 irratti murtee adabbii dabarsuu beeksise. Hooggantoonni garichaa lama hidhaa umurii guutuudhaan yommuu adabaman, kaanis hidhaa cimaadhaan akka adabaman poolisiin federaalaa beeksiseera. Soomaaliyaan waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaleelaand ilaalchisee mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti himatte. Waliigalteen kun labsii waraanaati jetteetti. Waliigaltichi shororkeessummaa kan babal'isuu fi hidhattoota Al-Shabaabiif haala kan mijeesse ta'uu Soomaaliyaan mana marichaa irratti himatteetti. Haleellaa Israa'el Gaazaatti geggeessitu deeggaraa kan turte Ameerikaan yeroof dhukaasni akka dhaabbatu gaafatte. Ameerikaan haleellaa Israa'el Raafaatti raawwachuuf karoorsite dogoggora ta'uu himuudhaan akka haleellaa kana hin raawwanne Israa'eliin akeekkachiifteetti. Kunniin oduu keenya guyyaa har'aati. Aga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Gara bal'ina oduutti waliin dabarra. Hidhattoonni Amaaraa Faannoo godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhumuggaatti uummata irratti haleellaa raawwachaa jiraachuu jiraattonni himan. Haleellaa walitti fufaa guyyoota sadiif geggeessaa jiraniin namoonni ajjeefamuu, ukkaanfamuu fi qabeenyi manca'uu jiraattonni himaniiru. Humnoonni kun guyyaa dheengaddaa aanaa Jiillee Dhumuggaatti ganda Baxxee Maraaree jedhamutti ijoollee horii tiksan irratti dhukaasa banuun erga rukutanii booda lolli akka eegale himame. Guyyaa lammaffaas iddoo Barahaa jedhamutti namoota beeladoota tiksan irratti lola banuu fi achis ganda Allaalaatti lola jabaa banuu himanii jiru. Haleellaa cimaa kallattii Hallaalaa jedhamutti banan kanaan namni Usmaan Muhammad jedhamu wareegamuu fi kan madaa'anis jiraachuu dubbatan. Guyyaa kaleessaas ganda Barahaa fi Kaarroo jedhamutti haleellaa cimaa raawwatameen uummatarraa namoonni 3 caalaan madaa'uu jiraattonni himaniiru. Abdallaa Umar kan jedhamu warra madaa'e keessaa maqaan argannee fi namni Hasan Abubakar jedhamus ganda Allaalaatti wareegamuu fi namoonni madaa'anis jiru jedhame. Birmannaa uummanni waliif taasiseen lola humnoonni kun banan ofirraa ittisaa jiraachuu kan himan guyyaa 3 durarraa kan eegalan haga kaleessaa halkanii haleellaan itti fufee jiraachuu maddeen himaniiru. Guyyaa tokko dura gabaa Sanbateerraa galaa kan turan Haxaayii bakka Horaa jedhamutti humnoonni finxaaleeyyii Faannoo kun namoota 5 dhalattoota Oromoo ta'an konkolaataarraa buusuun ukkaamsuu maddeen naannichaa himaniiru. Namoonni ukkaanfaman abbaa warraa fi haadha warraa akkasumas intala isaanii namoota waliin turan 2 biroo waliin ta'uu himanii ajjeefamuu fi jiraachuu isaanii wanti mirkaneeffatan akka hin jirre jiraattonni himu. Mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuu dhiisuun lubbuun lammiilee nagaa akka baduuf sababa ta'eera jechuun jiraattonni komatu. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa fayyadamee mormii dhorkaa jira jechuudhaan Amnesty International ibse. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaatti gargaaramuun namoota siyaasaa bebbeekamoo karaa nagaan mormii geggeessanii fi gaazexeessitoota hidhaa jira jedhe. Dhaabbatichi ibsa guraandhala 19/2024 baaseen akka ibsetti mootummaan Itoophiyaa labsiin yeroo muddamaa ji'a 6 dura labsame dheeressuu eeree labsiin kun kan mootummaan Itoophiyaa mormii irratti ka'u ukkaamsuuf fayyadamu ta'uu ibse. Dhaabbatichi mootummaan Itoophiyaa qabata labsii muddamaa jechuun tooftaa mootummaa duraanii fayyadamee mirgoota bu'uuraa dhorkuu dhaabuu qabaa jedhe. Dabaluunis Itoophiyaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti lola keessa jiraachuu fi naannoo Tigraay keessattis rakkoo namoomaa hamaa keessa jiraachuu ibsuudhaan walumaa galatti yakki raawwatame adabbii malee afaa jira jedhe.
Dhaabbatichi shoorri miidiyaa fi bilisummaadhaan yaada ofii ibsachuun murteessaa ta'uu erga hubachiisee booda labsiin yeroo muddamaa dheereffamuun isaa iftoomina kan hin qabnee fi mirga odeeffannoo argachuu fi qajeelfama seera qabeessummaa kan sarbu ta'uu ibse. Itoophiyaan ajajootaa fi miseensota waraanaa Al-Shabaabiidhaa hanga umurii guutuun adabuu beeksifte. Hooggantoota waraanaa fi miseensota Al-Shabaab 41 ta'an hidhaa hanga umurii guutuudhaan adabuu Itoophiyaan beeksifteetti. Manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachi Dirree Dhawaa himannaa yakka isaan irratti dhiyaate erga qorataa ture booda tokko isaanii irratti hidhaan umurii guutuu akka murtaa'u murteesse. Himatamtoota keessaa tokko hoogganaa waraana Al-Shabaab akka ta'e kan himamu Hussein Ahmed maqaa masoo Hussein Gaappii jedhamuun waamamu yoo ta'u, himatamaa biraan ammoo hoogganaa Al-Shabaab Ibrahim Jibriil jedhamu. Akka poolisiin federaalaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanse beeksisetti himatamtoonni kunniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura bara 2014 naannoo Somaaliyaa keessatti hojii shororkeessummaaf osoo socho'anii to'annoo jala oolfamuu himeera. Haleellaa geggeessan kanaan namoonni 323 galaafachuun humna addaa naannichaa fi milishoota irraan miidhaa geggeessuu isaanii poolisiin federaalaa beeksiseera. Manneen barnootaa mootummaa 6, bu'uuraalee misoomaa mootummaa fi qabeenya dhuunfaa waliigalaan birrii miliyoona 13 olitti tilmaamamu akka mancaasanis ibseera. Ragaa bitaa fi mirgaa irratti dhiyaate erga dhaggeeffate booda manni murtichaa hoogganaa waraanaa garee kanaa akka ta'e kan himamu Hussein Ahmed maqaa masoo Hussein Gaappii jedhamuun waamamuu fi hoogganaa gamtaa Al-Shabaab Ibrahim Jibriil hidhaa umurii guutuun adabeera. Himatamtoota 19 irratti hidhaa cimaa waggaa 11 hanga 12tiin akka adabaman murteessuu ibseera. Dabalataan meeshaa waraanaa hidhattoota kanneeniif dhiyeessuun kan himatamanii fi galmee raawwaa jalatti argaman namoota 8 irratti hidhaa cimaa waggaa 8 hanga 9 murteessuu poolisiin federaalaa ibseera. Soomaaliyaan waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaleelaand ilaalchisee mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti himatte. Mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Soomaaliyaa waliigalteen Itoophiyaan Somaaleelaand waliin taasifte labsii waraanaati jechuun himatan. Yaa'ii mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti Abukaar Usmaan yaada kennaniin Itoophiyaan walabummaa Soomaaliyaa sarbitee jechuudhaan ejjennoo biyya isaanii irra deebi'uudhaan mul'isaniiru. Ambaasaadarichi Itoophiyaan lafa Soomaaliyaa ofitti dabaluuf waliigalticha mallatteessite jechuun komatan. Itoophiyaan garuu lafa Soomaaliyaa fudhachuufis ta'e Soomaaliyaa waliin waraanatti galuuf homaa fedha akka hin qabne ibsiteetti. Ambaasaadder Osmaan yaada Itoophiyaan dhimmoota kanarratti kennite kuffisuun mana marichaatti yemmuu dubbatan gochaan kun finxaaleeyyiin Al-Shabaab akka deebi'anii ka'an akkasumas gareeleen gaanfaa Afrikaa foxxoquu fedhan akka deebi'an jajjabeessaa jedhan. Kana malees naannicha dadhabsiisuu, daldala idila addunyaa jeequu fi hawaasa addunyaatti illee dhiibbaansaa dhagahamuu malaa jedhan. Itoophiyaan Soomaaliyaa weeraruu fi daangaa Soomaaliyaa kabajuu dhabuu ishee gamtaan Afrikaa furuu dhabuu isaatiif komataniiru. Miseensi mana marichaa kan biraan muddama biyyoota lamaan gidduu jiru irratti yaaddoo jiru ibsuun haalicha mariin akka furan gaafataniiru. Falmiin akkasii injifannoo Soomaaliyaan yeroo dhiyoon asitti Al-Shabaab irratti argachaa jirtu duubatti deebisuu hin qabu jedhan. Gamtaan Afrikaa daangaa miseensota isaa kabachiisuu fi walitti bu'iinsa tasgabbii naannichaa jeequ hambisuuf hojjetaa jedha ibsi kun. Yaaddoo kana gara xiyyeeffannoo mana maree nageenya gamtaa Afrikaatti finnus Itoophiyaan walga'ii manni marichaa waame osoo hin hirmaatin haftee jedhan. Haa ta'u malee muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed muddama gidduu isaaniitti mudate karaa marii nagaa furuuf yaalanii Soomaaliyaan fedha akka hin agarsiifne dubbataniiru. Muummichi ministeera Abiy pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto akka Sheek Hassan Mohaammed waliin mari'atan akka haala mijeessan gaafadhe pirezidaantiin Soomaaliyaa fedha waan dhabaniif akka hin milkoofne dubbataniiru. Jibuutittis yaalii wal fakkaataa gochuun akka hin milkoofne dubbataniiru. Tibbana Atakaaroo dhimma kanaan wal qabate uumameen pirezidaantiin Soomaaliyaa humni nageenya mootummaa Itoophiyaa walga'ii gamtaa Afrikaa irraa na dhorkuu yaalaniiru jechuudhaan erga komatanii booda guyyaan tokko yommuu hafu waltajjii gamtichaa dhiisanii gara biyya isaaniitti deebi'uun ni yaadatama. Ameerikaan Gaazaatti dhukaasni yeroof akka dhaabbatu gaafatte.
Ameerikaan Gaazaatti dhukaasni yeroof akka dhaabbatu wixinee mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhiyeessite. Dabaluunis Israa'el magaalaa namni baay'een keessa jiraatu Raafaa akka hin weerarreef akeekkachiifteetti. Ameerikaan kanaan dura yeroo UN keessatti sagaleen kennamu yaada dhukaasa dhaabuu jedhu fayyadamuurraa of qusachaa turte. Amma garuu pirezidaantii Joo Baayiden yaada dhukaasa dhaabuu kana dhiyeessan. Haa ta'u malee yaada wixinee Aljeeriyaan dhiyeessitu kan dhukaasi atattamaan akka dhaabatu gaafatu Ameerikaan kuffisuuf karoora qabdi. Lammiileen Filisxeem miliyoona tokko buqqa'anii Raafaa keessa iddoo tokko akka turan dirqisiifamaniiru. Magaalaan kibba Gaazaatti argamtuu fi Masrii daangessitu waraanaan dura uummata 200,000 fi 50,000 qofa qabdi ture. Kanneen buqqa'an da'oo keessa haala hammaataa ta'e keessa jiraachaa kan jiran yoo ta'u, bishaan qulqulluu fi nyaata argachaa hin jiran. UN gama biraan haleellaan Raafaa irratti raawwatamu dhumaatii qaqqabsiisuu danda'a jedheera. Haleellaa Amaazoon kololeessaa 7 Israa'el irratti raawwateen namoonni 1,200 kan ajjeefaman yoo ta'u, kanneen 240 ta'an ammoo butamanii turan. Israa'el Gaazaa keessatti erga haleellaa raawwachuu jalqabdee namoonni 29,000 ta'an ajjeefamaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu nuti har'aaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa sagantaa keenya afaan waliin turtii gaarii.